waaqayyo tokko moo garagara? Yesus Kiristoos waaqayyoon tokkodha. Kiristoosii fi waaqayyo tokko. Okay. Uumama hundumaa Ka Maariyaam dura ture. deesse Kiristoos moo waaqayyo? Wanni hundumtuu harka isaan uumame. Ayyooma waa'ee uumaa si gaafadhe maaltu uume yoom siin jedhe? Maariyaam Kiristoosiin deesse moo waaqayyo deesse? Goobazii tattaafadhu kaa? Khayr inshallah. Gan akkana utaaluun maal barbaachise? Suuta hin buutu yoo maka buutu illee. Nu dura miidhamuun oolu. Eebar lukatu cabaa yaaddee fiiti baran. Osoo suuta utaalee bareeda. La ilaha illallah. Okay ayyee. Waaqayyoo fi Yesuus tokko yoo ta'ee fi ka Maariyaam deessee waaqayyoo fi Kiristoosiin illee walumaan tokkuma deesse jechuudha. Waaqa kan akkamii baadhatanii danda'an? Dubartiin akkamii waaqayyoon baadhattee da'uu dandeessi jedhan? Jalqabuma waaqayyo akkamitti dhalata? Hin dhalatu bar waaqayyo akkamitti dhalata? La ilaha illallah. Hayya akkas inshallah salaateetiin deebi'a itti fufa continuous. Ustaaz Abu Maaz hin guddisaa gahe. Ustaaz Abu Maaz dubbadha itti fufa inshallah abdiin illee ni jira. Salaatee dhufa. Inshallah. Ani salaata Jumaatiifin waan keessa jira. Rabbi alaafisu. Olaanaan ni jiranii argatanii. أيوة أستاذ حبل الفتح بارك الله فيك رب سر جالته ما شاء الله Eenyutti Kaalidtu asaa jira. Kaalidii dabareen Kaalidtu as darbe. Kaalid maal jedha seeti Maatiyos 28:19 irratti kanaafuu dhaqaatii saboota hunduma keessa namoota barattoota koo godhaa. Maqaa abbaatiin, maqaa ilmaa fi maqaa hafuura qulqulluutiin isaan cuuphaa. أيه Maqaa abbaatiin, maqaa ilmaa fi maqaa hafuura qulqulluutiin. Argitee? أيه ماشي ما جت ولا كان أفو أبان مالي علمي مالي أفو يقول كله مالي Amma kanaaf sitti ni mana dhagayeeffanuuf bagan gaafiin kee inni sirriin kana. Abbaa ilmi hafuurri qulqulluun osoo jarri kun gara kan qoodaman ta'e hojii مكان ثاني isaanii يسدي tokko ta'u. Sitti ni مكان makaa ثاني waan يسدي sitti مدي maqaa isaanii miti amma maqaa isaanii miti waan kitaabarra jiruun sitti himaa. Ati immoo كتاب الرو كتاب filosoofii mataa الرو keetiitiin nan gaafatin. Kitaaba evidensiidhaan nan sitti himaa jiran. Ati immoo لا أنا filsifinnaa كتاب mataa الرو keetiitiin asitti waan yaadduun nan gaafatin. Akkasoo ta'e immoo anis waan biraan siin jedha. Kitaaba irratti dippendi taanee wal gaafannaa walii deebisna. Haadhoko. بران اللي كان كتابان سي كابتارا بار كان كتابان سي كابتارا بابا سين كابان يعني اللي كتاب الرو نجرو أبا إلما أفورو كل جدا سيقلا كسمتي Maal godhii jedha ishi sitti hima kunoo sitti muuf hin deema. Maqaa abbaa ilmaan hafuura qulqulluutiin maal godhaa jedha. cuuphii jedha cuuphaa jedha Cuuphii cuuphaatii jedha. barattoota godhaa jedha ayyee Waan tokko hojjetanii jechuudha. Amma asitti osoo amma waaqni qaba tokko qofa ta'ee jiraate sitti hima kana dhagaye. Waaqni waaqa isaati jettu qofa osoo ta'ee jiraate maqaa waaqatiin ayyee cuuphii jedhee barsiisa. Maqaa waaqatiin cuuphii osoo wal qixa ta'uu osoo baatanii waaqni tokko abbaa barate ilma hafuura qulqulluudhaan hin jedhu ture. Sitti hima. Kun ayyee waan rakkoon qabu kitaaba ishee amma walii galee waaquu hin dandeenyu baay'ee walii jechuudha. galee Osoo abbaa baay'ee kan qofa ta'ee sardamee immoo osoo abbaa qofa si ta'ee mormaan jiru immoo an si mormine yaa bara walii galaa jirra amma walii galaa jirra Yasiin amma gochisa amma kana malee si waan galaa biraa jiru miti qaalidoo. baay'ee galee ati wal qixa illee jedhe rakkoon qabuuti wal qixaa jedhi garuu abbaa ilma hafuura qulqulluu sadii miti amma kun
Sadii anis hin mormine sadii ta'uu isaanii. Baay'ee gaarii. Galatoome. Kanaafuu nuti illee kiristaanonni waaqa sadii waaqessu, waaqa sadii qabu yeroo jennu kanaaf jechuudha. Kanaafuu waaqa sadii waaqessaatu malee waaqa tokko miti wanni jennuu fi kanaaf. No, na dhagaye sittiin himaa jira ka. Na dhagaye sitti himaa jira. Sadii. No, maaliif walii gallaree waan hin sitti waan hin si hubachiisu na hubadhu ka. Malee poointii akkasumaan sadii jettee darbuun qabdu. Sababni isaa kitaabni qulqulluun abbaa ilmi hafuurri qulqulluun tokko jedha waan ta'eef hojii tokko hojjetu jedha waan ta'eef. Eessatti olaana eessatti mee bakkuma akkas jedhu ragaanuu kenni mee. Anadhaan kiristaanaa taa'ame bakka abbaa ilma hafuura qulqulluu sadan isaanii tokko kan jedhu mee naa kenni. An kiristaanaa ta'a si wajjin. Kuni caalaa maaliin si godha Khalid? Kun tokko jedha obboleessa keenya maal taate isaa? Kan biraas si fiduu Olaana kun tokko jedha. Kun tokko jedha hin jedhe kun tokko jedha isaan hundinuu tokko jedha. Isaan sadan tokko jedha kun akkas jedha. Eega tokko hin taane jechuudha. Amma sin gaafadha. Amma yaada kan kedhiisi yaada kan tokko jedha. As baasi mul'isi viidiyoo yalla. Kunoo si dubbisaan jira bar. Dubbisi yoo barbaadde kunoo si dubbisaan jira. As baasi hin jedhu as baasi dafi as baasi. Kanaafuu dhaqaatii saboota hundumaa keessa namoota barattoota koo godhaa. Maqaa abbaatiin, maqaa ilmaa fi maqaa hafuura qulqulluutiin isaan cuuphaa jedha. Isaan sadan tokko jettee bara tokko jedhaan aan jettee as baasii mul'isi tokko kan jedhu. Kana jechuun kunoo waanuma ani isin jedhu kana jedha kitaabni qulqulluun. Hin jedhu kan akkatama jette hin jedhu ka tokko hin jedhu ka akkatama jette hin jedhu. Tokko kan jedhu kan isaa jettee. Eshi amma waan si gaafadha. Amma waan si gaafadha. No natti mika. Waanuma kana baroola maluudhaaf malee gaafii biraa si gaafachaa hin jiru. Eshi. Egaa abbaa ilmi hafuurri qulqulluun tokko hin taane maaliif eega abbaa qofti waaqa ta'e maaliif maqaa waaqatiin cuuphaadhaan jedhe maqaa waaqatiin qofa maqaa hafuura qulqulluu hin dhayina maqaa ilmaa hin dhayina maqaa waaqatiin qofa cuupha. Bara hojii kiyya amma maalan si mormeen anan mala abbaa qofatu waaqaa minaa seen jenneen. Amma ne akka taman tuttis tokko ta'uu isaaniin si deebisaa jira. Tokko ta'uu isaaniin si deebisaa jira. Maa afaan itti na qabdasa afaan itti nan qabeenga. Rakkoon qabu ati akka amantutti abbaa qofatu waaqa miti jedhii fudhu rakkoon qabu. Ilmi illee waaqa hafuurri qulqulluu illee waaqa jedhii fudhati. Garuu akkas taanaan waaqa sadii malee tokko hin ta'u. Tokko ta'a kan jettu yoo ta'e immoo ragaa dhiyeessiitii sadan isaanii tokko kan jedhu as nutti mul'isi. Isin jenne bakka gabaabaadha kun. As baasi mul'isi viidiyoo baneetu. Ammas kan biraa si fidu kana poointii kana qabachuu keenyatti abbaa ilmi hafuura qulqulluun tokko ta'uu ani siifin fida ammas. Ammas siifin fida. Kana irratti walii gallee kana obboleessa kee wayi. No. Kana irratti walii gallee kana. Isa kana irratti abbaa ilma hafuura qulqulluu sadan isaanii tokko kan jedhu jira moo hin jiru? Siifin fida isa siin jechaan jira bar. Na dhagaa jirta miti. Kanarraa jira moo hin jiru? Kanarratti jira amma jira naan jettee kaate bara jira jettee kaate. Amma abbaa ilma tole kana eega caqasa kanarratti hin hubanne. Walii gallee deemna hubadheetan jira. Hubadheen jira. Kan siifa Anu hubadheetan jira. San siifa fida bakka. Olaana. Please hin jeeqin. Afaan Oromoo haasofna. Walii gallaa nu lamaan Oromoodha. Waan dhugaa qofa haasofna. Macaafattiin dabalii irraan hir'isin. Kanan siin jedhaa jiru abbaa ilmaaf dabalaan jiru. Dhaggeeffadhu kan maal taate sadan isaanii tokko kan jette kana eessaa agarte macaafa bakka marraa dubbiste hin jedhaan jette waan ta'eef hin jedhaa jette nama 400 duratti mee bakka jedhu kanas baasetii viidiyoo mul'isi. Okay, na dhagaye. Eega kanaan eega sii galuu dide siifin fida. Abbaa ilmi hafuurri qulqulluun tokko isa jedhuun sii fida. Na eega. Kanaanis immoo waaqni abbaa ilmi hafuurri qulqulluun tokko ta'uu ragaa tokko ta'uusaa qabattanii darbuu qabdan. Kitaaba qulqulluu dubbisaa namni 459 jirtan kun Kuni si jedhe malee macaafni hin jenne yaada keeti kun sadan isaanii tokko kan jedhe kun yaada kan keeti yaada kan kee immoo siif kabajna okkee akka dubbatti waan ta'eef
Akka ati hubatte waan ta'eef yaada kan keeti garuu waan macaafni jedhu miti. Yaada kiyya miti. Kitaaba qulqulluudhaan ala hin jedhu. Baay'ee gaarii. Eshi dhaggeeffadha. Yaada kiyyaa miti naan jedhe. Ayyee yaada kan kee ergan taaneeti mee viidiyoo bani. Viidiyoo baniitti nutti mul'isi please dafiga. Maal akkasitti mul'isu barbaadda? Abbaa ilma hafuura qulqulluu sadan isaanii tokko kan jette kana yaada kan koo miti macaafa jedhaa naan jette. As baasiitti mul'isi viidiyoo. Dafi. Okay. Na eegi siifin mul'isa. Siifin mul'isa. Ayyee. Kiristaanonni as jala jirtan yoo jiraattan Viidiyoo bani nutti mul'isi waa'ee kiristaanotaa minaamanii dhiisiti. As baasiitti viidiyoo nutti mul'isi dafi. Yalla. noo sitti mul'isa qoy kakaalid. Ati amma barragaa tokko naan dhiyeessine waan anan sin gaafadhe irratti amma ammaatti hololaan ala ragaa tokko qabde kana jettanii naan dhiyeessine. Kana beeka. Qabxii kana qabachaa deema. Gaafii kan kee barreeffadhu rakkoon qabuuti. Amma kan jette irratti ragaa sirraa barbaanne waan ta'eef ragaa nu dhiyeessiti waan barbaadde gaafadhu rakkoon qabu siif deebisna. Yaa waan amma ammaa na gaafattan hundatti ragaa sinii fidan ture. Ragaa takka iyyuu hin finne amma kana iyyuu hin finne bara maal fedde ragaa. Seerin saalla. Yalla. Namni waa tokko dumbulloo tokko sositti agarsiisin miliyoona fide siin jedhu ko akkamitti akka hubannu siin beeku. Seerin saalla maal taate saate amma waa bira maaliif haasatti ragaa si eegarra bara viidiyoo baasi. Si fidaan jira bara. Si fidaan jira. Taasaan jira afaaniin immoo rakkoon qabu. Ijoollee tartaa godha inshaallah. Tartaa godha. Tartaa beekuma 150 galchaa inshaallah. Daddafa. Rukutaa jedhan. Rukutaa kuma 200 galchaa. Kaan kuma 5 galchaa. Galatooma. Jechuma bakkuma qubee tokko jiru qofa barbaanne waa takka maatu hin fudhannaa nuu kan bakka san hin argine takkaa kanumaa fi yoo ijji keenya irratti dabarse malee boqonnaa san waa takka homaa. Olaanaa maal viidiyoo bana hojjetu dhabde daqiiqaa meeqa? Khayr inshaallah maal taatisa? Khayr inshaallah. Yeroon gubingaa maal viidiyoo banuun barsu koondii lama. Boqonnaa himijiiniti ustaad atummaan baasiif boqonnaa sanaa dubbatu bakkuma ammaa tana as baasii walumaan dubbisna namni hundi bakka takka jedhu sana tokko kan jedhu sana yoo achirra jiraate walumaan laallee bas fudhannee tokko jennee deemna. Bisa. Egaa dhaqaa maqaa abbaatii fi ilmaatti kan hafuura qulqulluuttis isaan cuuphuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa jedha. Meerree sadan isaanii tokko kan jedhu jira asirra. Ilaala uummataa ija qabdanii waan ta'eef. Egaa dhaqaa maqaa abbaatii fi ilmaatti kan hafuura qulqulluuttis isaan cuuphuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa jedha. Sadan isaanii tokko kan jedhu yoo itti barreesse malee hin jiru. Kana sii dubbiseeraani kana sii dubbiseera bar sitti agarsiiseera barani kan. Malli ka viidiyoo baasee kan itti bara viidiyoo baasee. Amannee xiqsii sadan isaanii tokko jedhuun sii fidaan siin jedhe. Oli hayyee kanarra dubbiste kana fidatte kanas reefu saguu deemtu takko yoon fidette asirra bakka gartee sadeen tokko jedhu jira asirra jecha kanarra wongee bakka kana jira. No ani kana miti kanan sii fiduu deeme tokko kan jedhuun sii fida kanarrattis immoo sittin hima kanarrattis immoo dhagaye kunoo egaa dhaqaa maqaa abbaatii fi ilmaatti kan hafuura qulqulluuttis isaan cuuphaadhaan isaan cuuphuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa. Maqaa eenyutiin jedha? Maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluutiin jedha. Tokko jira walitti tokko jira. Sittiin himaa jira bara. Na dhagaye. Natti himaa jirta. Wangeelaan nutti himaa jira sagalee barreeffamni diimaan kuni akka wangeelli barreessanitti jecha Iyyasuusii jedha. Eegaa dhaqaa maqaa abbaa maqaa ilmaa kan hafuura qulqulluutiinis isaan cuuphuudhaan saba hundumaa barattoota koo godhaa jira. Maqaa Waaqayyo abbaan jedhu maqaa Waaqayyo ilman jedhu maqaa Waaqayyo maqaa hafuura qulqulluun jedhu sadeen tokkummaa hin jedha bakka tan mee tokkummaa wani jedhu jira maaliif akkas hin jenne maaliif maqaa Waaqayyoo
maqaa abbaa, maqaa ilmaa, maqaa hafuura qulqulluu maaliif hin jenne mee kana naa deebisati. Maaliif Kana jechuu gaafii dhiise? biraati. Amma sanii miti waan barbaadu jiru sii deebisa. Bakka kanarra ati nama Gaafii waa isa kana beeku sii deebisu dhage bar dhage. kuni. Gaafii isa Bakka kana sii kanarra deebisu dhage bar. waan inni barbaadu jiru akki jette sadeen tokkummaa mee asitti bakki sadeen tokkummaa jedhu jira asirra mee eessi jira mee tokkummaan? Na dhaga ishee Taa sitti oo hima. akka Ergaa aa no ati be waan ani sii jedhu na dhagaye zimmettee waan as kanarra jiru miti. sa'aan fixinka olaanaa konko. Saafixaan jiru waan an si Ola dhagahu sitti waan dubbadhu na ta'e dhagaye. hin fidda bakka biraatis bakka itti sadeen tokkummaa waaqayyoo kan jedhu sanis hin fidda bakka kanarra dura hin jira sadeen tokkummaa gartee sadeen tokkummaa jedhu jira asirra. Eega waaqni tokko hin taane Ansan sini jenne kun yaada mataa loojikii mataa keetii ittiin dabalin waan mataa keetii ittiin kana dabalin. jala siif hin deebisaa jira bar. Na gaafattamii siif hin deebisaa jira. Naanniikinka waan si jedhe bakka kanarra bootaa kanarra aandinnati tokko kan jedhu jira hin jedhe obboleessa konko. Maqaa Oromoffaan abbaa baratte moo ilmaa hafuura qulqulluutiin cuubadha jedha. Kana jechuun cuuphaa sadan jedhe isaanii sadeen tokko tokkummaa ta'uu jedha sadeen agarsiisa. tokkummaa jedhee jechi kun namni amaariffaa irraa oromiffa jijjiira sadeen tokkummaa jedhee barreessee jira asitti. Hin jennee siin jedha bar. Maqaa Bakka abbaa maallaqeen ilmaa hafuura galatu fidi bakka biraa qulqulluutiin bakka dhumatti maqaa abbaa ilmaa hafuura kun yaada qulqulluutiin keessani dhume eega garagara ta'anii jechuudha. Thank you, Sitti hime eega galatoomaa. garagara ta'anii Baay'ee maaliif galatoomaa. maqaa abbaatiin qofa cuubadhaan jedhiniin kanuma naa deebisimeeti. galata. Taaddee tarreena bakka adeesi. Of hin jingini waan hin beekne kalas dhiisi. Taaddee dubbatu. Jedhu jedhee No, barbaada. naa deebisi waan miitiin irratti hin qabin naa deebisi waan si gaafadhu. Namni gaafii tokko namaan deebisne gaafii 50 nama gaafata. Olaanaa laali olaanaa dhaggeeffadhaan kan isin jedhu laali waa'ee sadanii fi waa'ee tokkummaa waaqayyoo isa jedhu kitaaba qulqulluurra hin jiru akka amantaa ortodoksiitti amantaa ortodoksiitiin hordofa kitaaba qulqulluutiin ala kan ta'e hin jira jechuun kan Ati abbootii mana amantaatiin kan dubbisteen beektu waan ta'eef waan hin dubbisne immoo hin jiru jettee naasa'iin. Laakki ani waan ani dubbiseefin siin jedhaani ani jechuun kitaaba qulqulluu sirraan hin beeku. Kun maal jechuudha taadde? Kun maal jechuudha kan amma barreeffame kun? Inni laali akkas jedha laal dhaggeeffadhu inni ammaatti dubbiste kun maqaa abbaatii fi kan ilmaa kan hafuura qulqulluutiin cuubatii barattoota koo godhaadhaa jedhe maleedha. Waa'ee tokkummaa fi waa'ee sadan tokkummaa isa jedhamu sani dubbataa hin jiru inni. Waa'ee tokkummaa fi waa'ee sadummaa osoo hin dubbataa hin jiru akkaataa ittiin laali dhaggeeffadhu akkaataa ittiin duuka bu'oota Kiristoos godhanii itti hime malee tokkummaa fi sadummaa isaa dubbataa hin jiru. Laali ati hin cinqamin ani jechuun anis hin beeku barachuudhaaf hin kananas taa'e asii kan inni asirra taa'e barachuudhaaf beekuudhaaf. Laali nama siin faallaa ta'e irraa wanni barattu hin jira wanni hin baranne hin jira. Isa san immoo yuutu qayyabachuun mirga keetisa. Wanna si fayyaduun fudhattaa wanna si hin fayyadamne immoo yuutu ofirraa balleessitaa jechuudha. Laali waan hin beekne keessa geettee hin borcin. Waa'ee kitaaba qulqulluu ana waan sitti dhagaye waa'ee borcuutii muti amma gaafii waan gahaan sii kennaa jira yoo sii ta'een fudhatta yoon taane immoo borcame jettaa jechuudha akkuma nu banne kana ani sitti hima malee waan dirqamaan sitti hin jiru sitti hin jiru ani gaafii si gaafadhu jedhi na gaafadhu. Kiristoos maal gocha biyya lafa kanaa dhufe? Ilma namaa fayyisuuf. Ragaa hin qabdaa? Kitaaba qulqulluurra hin jira ilma namaa fayyisuudhaaf dhufe inni jedhu hin jira kitaaba qulqulluurra. Museen faan kakuu moofaa keessatti maal barsiisaa turan Yesuus Kiristoos akka dhufu namaa jedhee akka fannifamu lafa kanarra foon uffatee hammam akka jiraatu ilma namaa akkamitti akka fannisu isa barsiisaa turan ani kitaaba san hunda guuree sitti fe'uun qabamoo akka miimooriitti. Laali inni barumsa mana amantaati fakkeenyaaf ammaanii ከ5500 ዓመት በኋላ ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድናለሁ isa jedhu sani isa hin beeku ani dhugaa jechuun kitaaba qulqulluu irratti hin agarre anis waadaan akkasii hin jiru kitaaba qulqulluu irratti abbootii mana amantaatu kana barsiisaa ture. Daawit faan maal barsiisaa turan? Yaaqoob faan akka waaqayyo dhufu akka ilma namaatiif jedhee fannifamu akka ilma namaatiif jedhee garafamu foon uffatee namarraa akka dhalatu kitaaba qulqulluu keessatti hin barsiisu. Akka fannifamuun dubbanne ka? Ati si jamar hin dubbisne waan ta'eef homaa sitti himuus hin barbaadu. Ammaati. Ani dubbisee jira eegala jechuun waan isaan na gaafatan akka ani hin deebisneef
intini biraa kaasaa jirta. Qabxii biraa kaasaa jirta. No, waan sinii deebisuu qabu sinii deebiseen, waan sinii gale, waan sinii hin galle immoo waan sinii godhu qabu jechuudha. Dhageesse? Taadde thank you amma akka jedhe boqonnaa obboleessi keenya boqonnaa sadeen tokkummaa waaqayyoo jedhuun fidaa jedhe kallattiidhaan kan jiru jedhe san argaa jirta moo gana boruuf barbaadda olaanaa? Abbaa kiyya miimoorii miti sammuu keetti kun hundi fe'ameen deemu amman yaadadhuun sitti himaa jira. Amman yaadadhee kitaaba qulqulluu barbaadee si fidutti wanna kitaaba Ayyee barbaadda. sitti Okay, naasa waan kaan irraa ta'eef dhabne ni jirti sitti jettee hima abbuu mu'as Ay- waan kitaaba ayyee. jiruun sitti haasa waan kitaaba irra hin jirre miti kanaan sitti haasa filosoofii miti waan ta'eef nutis bar waan amma waan hin yaadadhee jirre si malee fidutti na eegi yoo na eegne immoo laala si eegna fidadhu boru Kana barbaadee fidadhu fidatu. boru Garuu wanti si boru gaafadhu yoo olaana. fidatte kiristaanaan sii ta'a sadeen tokkummaa waaqayyoo kan jedhu tokkummuma sadeen tokko isaan kan jedhu yoo fidde ani irra boodan dubbadhu kiristaanaan ta'a islaam hin taataati. ani xiksii tokko nani xiksii kitaaba Xiqqsiituma takkitti sani ani waan biraa siin barbaadu waaqummaa yesuus siin barbaadu sadeen tokkummaa waaqayyoo kan jedhu yoo fidde ani islaamummaa dhiiseetiin kiristaanummaa fudhadhaa ati yoo san na fidde yoo hin fidin maal taata too yoo xiksii abbaa ilmi afurri qulqulluun tokko jedhu sii fiduu baadhe moo yoo san naan fidin maal taata rakkoon qabu siin amanaanis islaamummaan fudhadha. hin fudhatta islaamummaa hin fudhatta Nan fudhadha. Ishi dhaabbadhu jaran asiin baa eega amma an asiin baafee qoy daa'imni kiyya achi jira daa'imaan si garsiiseessa obboleessi kiyya waan inni kun osira dhaggeeffadha waraabbadha yoo inni boru abbaa afur qulqulluu ilmi sadeen tokkummaa waaqayyoo wangeela hin jira kan jedhu fide an kiristaanaan ta'a inni islaamaan ta'a jedhe jedheetis as bahi guddisa waan isteenyuuf amantiidha bar amantii Sitti maal jira kunoo na dhagaye sittani maal jiraan. as bahi jedhe Sittani maal jiraani. Kuni As kun bahi, ragaadha waan ta'eef as bahi. siifin fidaa. Bahi waa siifin takka maatu fidaa. don't worry amanti ani murannoo ani fitti amaneetiin wangeela keetitti dhugoomsee akkaan hin jirre dhugoomseeti ati akka jirtu dhugoomsiteeti hin jira jettee falmu jirtaa miti yoo hin jiraanne islaamummaan fudhadheetti as bahi jedhi ka Maal akkan si jedhu Waadha. barbaadda. Maal akkan si jedhu barbaadda. akka Maal akkan jechuun si jedhu barbaadda. yoo bootaan kun hin jiraanne feetu itti gaafadhu nama irraa barattu gaafadhu feet bakka feete dhaqi luuba bira dhaqi qeensi barsiisaa faarfataa bira dhaqi gaafadhu boqonnuma Amma sii gartee fiduu hin danda'a baru ustaaz amma sii fiduu hin naa fiddu danda'a. ammaan siitaa ati yoo hin finne yoo hin jiraanne wangeela irra islaama niin ta'a jettanii taata Na eegish eeyyee Hin taata? Eegi. okay Ni ta'a. amma sin adeem daqiiqaa sadii barbaadde dhukkottu nama biraati hojjaaso hin hanqasuu kallattiidhaan beeki fiduu danda'a ustaaz yeroo biraallee fiduu danda'a inshallah rakkoo hin qabu. arratti siin jedhuun arratti siin hin jedhu Ayyo. Guyyaa Dhumatte. biraatitti illee haa fiduu qabu. Akka islaama Yoo akka feetetti kiristaana taatu Abu Mu'aaz akka kiristaana waan biraan jettu. Anilleen kunoo ustaaz Hin Abu jedhu. Mu'aaz Hin anillee jedhu. Abdii Muusaati. Anillee Arrarraa Abdii eegalee Muusaati yeroo akkaan jedhu takka. maqaa abbaa maqaa hafuura ilmaa maqaa hafuura qulqulluu sadeen tokkummaa waaqayyoo Abbaa abbummaas ilmi kiristaana jedhee afurri si qulqulluun tokko isa jedhuun sii fida. Abbaa ilmi afurri qulqulluun jecha namaas dina kallattumaan Ustaaz anilleen isinii wajjin kiristaana ta'a ustaaz. Ustaaz Abu Mu'aaz anillee isinii wajjin kiristaana. akkana haleluyaa akkana kun ayyee Kun. akkas arraboo Inni dallalla ragaa fannoo kana akka teetii hidhadheetiin as ta'a fannoo teetira dheertuu bareedduu takkaan bitadhaa'u ganda kan na bira Anillee guutte Gaafii gara gaafadhee dhabeeru anis ni ta'a. akkasumaan hundi Anillee- keessan Gaafii ijoolleen gara gaafadhee hundi keessan baroboota arraboo dandubban waanummaan waliin lallabu waan wangeela irra hin jirre jarri kun nun lallaba hin jirti nun jedhanii falmaa uumama guyyuu iska maqabe hin jirti jedha kan jirus hin baqatee kuta yoo arraboota hin dhufu beeka hin milika ertee hin milika yoo kan hin jiraanne taate waan wangeela irra hin jirre nutti hin lallabina dhumatte fitan waada ballama amma fitne irra qoy amma yoon ishi allaqe kallattiin barushaadana qabsiisa kallattiin takka isa qabse dhumatte hin qanamoota arraboota inni kiristaanummaan lallabu anis islaamummaan lallabu miira keessaa baa jettee nuun waa takka maa waan desteenyuuf amantii wal afeeru miti waan hin jirre maan isa bira hin jirre maal godha waan nu bira jirtu malee
Hanqasuma dhumatte. Hayya ustaad itti fufa. Alhamdulillah. Aywa, garuu nuti immoo waaqayyo tokkichi suni waaqayyo tokkichi sun ilma illee akka hin taane hafuura qulqulluu illee akka hin taane abbaa qofa akka ta'e ragaa si kenninu olaana. Hin Yaa amantaatti hin yoo dandeessu. argate. Hin dandeessu. Waaqayyo tokkichi sun abbaa qofa kan jedhu. Yaa hin dandeessu. Haaya. Mee Qorontos tokko fa'aa boqonnaa ja'a lakkoofsa 8 bani dubbisi. No, ati dubbisi ani waan biraan intani jedhaa jira waan ta'eef ati dubbisi ani tekstii kanaan si barbaadaa jira waan ta'eef jechuudha. Akkana jedha nuuf garuu waaqayyo tokkichatu jira innis abbaa isa waan hundumaa uume isa nuyi ittiin jiraannu isa nuyi maqaa isaatiifis jiraannu jedha. Nuuf garuu waaqayyo tokkichatu jira innis abbaadha jedha. Ilman jedhu hafuura qulqulluudhaan jedha abbaadha jedha. Adda baasee jechuudha. Kanaafuu waaqayyo tokkichi suni abbaa jedhamee kan macaafa keessatti beekamuudha malee ilmallee miti hafuura qulqulluullee miti. Dabalataan Kiristoos fakkeenyaaf ofii isaatii arraba isaatii waan dubbate jira. Wangeela Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 29 irratti maal jedhee dhaga'i yaa Israa'el waaqayyo gooftichi keenya kophaa isaa gooftaadha jedhe. Yesuustu maal jedhee waaqayyo gooftaan keenya kophaa isaa gooftaadha jedhe. Shuf. Waaqayyo gooftaan Amma keenya kophaa isaa gooftaadha ergi jedhe. Kaalidoo Kaalidoo ani bar waaqayyo koo qobaasaa gooftaa mitii siin hin jenne bar. Simiti bara simiti Kiristoostu jedhe bara Kiristoos ati fakkeenyaaf ati Kiristoosii waaqa dhaarta miti Kiristoosii waaqa dhaartaati garuu inni immoo maal jedhe matummaan isaa maal jedhe waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadha jedhe ofii isaatii anaa wajjin gooftaadha hin jenne hafuura qulqulluu wajjin gooftaadha hin jenne kophaa isaa gooftaadha jedhe shuf atiif Kiristoosii waaqa jedhe Kiristoos inni immoo Yesuus ta'uu isaati in hubattamoo hin wayika hubattu. wayika inni immoo isumaan siin jedhe inni immoo maal jedhe beektaa kophaa isaa gooftaadha jedhe Yesuus ofii isaatii maal jedhe waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadha jedhe dabalataan fakkeenyaaf Wangeela Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 18 irratti namni tokko fakkeenyaaf itti fiigee dhaqee jilbeenfatee yaa barsiisaa gaarii jireenya bara baraatti galuuf maal gochuun qaba jedhee gaafannaani barsiisaa gaarii akkamnaan jetta waaqayyo tokkicha duwwaa malee namni gaariin hin jiru jedhe shuf waaqayyo tokkicha duwwaa malee namni gaariin hin jiru jedhe ofii isaatii waaqayyo ta'uu dhiisiiti gaariyyuu naan hin jedhin jedhe gaariyyuu naan hin jedhiniiti waaqayyo tokkicha duwwaa malee Yesuustu gaariyyuu naan hin jedhin gaariin waaqayyo tokkicha duwwaadha jedhe. Eessatti? Wangeela Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 17 bani dubbisi. Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 17 fi 18 bani dubbisi. Namni gaarii jedhamu yoo dide gaariyyuu naan hin jedhin gaariin waaqayyo tokkicha duwwaadha. Jireenya sanatti galuu yoo feete garuu jireenya bara baraa argachuu yoo feete garuu abboommota eegi jedhe. Jireenya bara baraa argachuudhaaf abboommii eegi jedhe jechuudha. Kanaafuu Sillaasee eegi hin jenne. Sillaaseetti aman hin jenne. Abbaa ilmaa hafuura qulqulluutti aman hin jenne. Jireenya bara baraa argachuudhaaf abboommota eegi jedhe. Abboommii waaqayyoo eegi jedhe jechuudha. Kanaafuu namni waaqayyoo keenya kophaa isaa gooftaadha jedhe. Namni waaqayyo tokkicha duwwaa malee namni gaarii hin jiru jedhee dubbatu akkamitti waaqayyo ta'uu danda'a? Akkamitti waaqa jedhamuu danda'a? Osoo dubbatu, osoo himu. Abboommiin sun kurnan waan maal akka jedhu natti himta. Abboommiin sun kurnan. Bakka maa dubbisi amma? Dura bakka maa dubbisi? Bakka amman siin jedhe kan dubbisi. Isa amma ragaa gaafate kan dubbisi. Meeqa si dubbisu jettee? No kan biraa barbaadaa jira amma akkanan kan biraa siin finne gaafee biraa maaliif natti fidda? Okay, ishi siifin dubbisa ishi kana. Ragaa na gaafatte bare eessatti jedhannaan ragaa si kenne. Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 17 dubbisi. 17 Ayyee dubbisi sagalee kan ol fuudhi. Haleluyaa inna. Tap godha dhibba lama galcha maashaallah tap jazakumullah. Shaadaanis ni jirti jiran shaadaa jira.